yeroo baay'ee faarfannaa hiika isaa kan balleessu akkaataan itti faarfatamuu fi akkaataan itti hubanneedha malee hiiki faarfannaan badu. Akkaataan itti faarfannu sun hiika isaa balleessuu danda'a. Akkaataan itti hubanne sun hiika isaa balleessuu danda'a nu biratti malee faarfannaan hin badu. Yeroo tokko faarfannaan maal barbaachisa sagalee waaqayyoo malee kan jedhan jiru. Ulfina sagalee waaqayyootiif laannu sun ulfina sagaleetiif waaqayyootiif kenninu sanaaf maalirraa jalqabuu qaba faarfannaa akka sagalee waaqayyootti yaaduu danda'u nu jiru. Yeroo baay'ee amma ani iddoo tokkotti waggaa 10 dura gara biyya godina kan biraatti iddoo isaa maqaa dha'uun barbaadu faarfannaa faarfachuun nage. Maal jedhanii lubii ganamaa gaafanii faarfannaa faarfatamu gaafan faarfannaa faarfadhu utuu faarfannaa obboleessi keenya faarfannaa faarfatu kennaa walitti nuu qabaa jedhan. Naan obseetanii amma isa walitti qabanitti faarfadhee mafiteen taa'ee garuu gaddeera keessi koo. Waaree boodas gaafan faarfannaadhaaf ka'u qodaa ittiin kennaa walitti qaban sana fuudhanii irra deemanii itti jiran gaafan ka'ee dhaabatu. Isa booddee obsuu hin dandeenye dhiisee naqee taa'e. Hin dubbanne amaas hin dubbanne naqee man taa'e. Maaliif faarfannaa faarfattuu naan jedhanii jennaan sagalee waaqayyooti hin barbaachisa jettanii erga lafa amma kana deemee dhufee na affeertanii maaliif utuu faarfannaa faarfadhu yoo faarfannaan koo isinii ta'u ta'e faarfannichuma dhiisinaan jettanii yoo. Dhugaa. Maaliif akka gootu utuu wangeelli lallabamu kennaan hin fuudhamaa hoon jedhe. Naani ati faarfannaadhaaf sagalee waaqayyoo wal bira qabuu barbaaddeeraan jedhan. Aanoo faarfachuun sanatti haafuu dhiiseeraan jedheen. Ka'ee ani dhaabatanii ilaa ragaan utaa amantoonni faarfannaan faarfadhu jedhee naan jedhanii amantootatti na himan. Nan gaddee iddoo sanatti riilii baay'een gaddee yaadachuun barbaadu guyyaa sana namoonni guyyaa sana jiran jiru. Maaloodhaa hubannaa namoonni faarfannaadhaaf qaban sun jijjiiramuutu irra jira. Hawaasni keenya ergaa waaqayyooti sagalee waaqayyooti jechuutu irra jira. Hawaasa keenya duwwaa miti. Nuyi warri faarfannu akka sagalee waaqayyootti qabuun nurra jira. Amma sagalee waaqayyoo jechuun yooti jiraatte kan si jiraachisu. Sagalee waaqayyoo jechuun siif kan dhufedha. Yoo ati hin barbaaddu ta'e sagalee waaqayyoo dhaloota sagalee isaatti jiraatuun kaafata. Anumaaf sitti badaban. Nuuni faarfattoonni itiksii ittiin yookiis immoo naamusa ittiin faarfannaa qabanii akka sagalee waaqayyootti hawaasni kun akka fudhatu godhamu qabaachuu danda'u nurra jira. Wanta nama sitti musii galeera. Irratti waan lamaatti imeejii faarfannaa balleessaa jenna jedhameera. Tokko hubannaa uummatii faarfannaa qabuu fi lama itiksii faarfataan sun tajaajilisa keessatti qabu. Mee waan itiksii irraa kanaan wal qabate rakkoon adda addaa yeroo ammaa kana keessallee dhaggeenya duuleen hin jirti wanni akka gurnam seenaa iddoo jira. Kanuma wal qabatee mi'attanii amalii faarfattoota maal fakkaata akkam ammoo ta'uu qabaa jetta. Waariyoo yeroo leenjii gabaabaa sana keessatti waan dubbadheera. Yaadatte yoo ta'e rakkoon kuni gamlachuu jira. Yeroo tokko wanti yeroo baay'ee mul'atu achiis irraa kana ta'e yeroon gorsaallee hin jiraatu. Iddoo tokkotti hin godhamuu danda'a. Yeroon gorsaallee isaa jiraatu badaa argeen beeku. Al tokko immoo raawwatee dhumayyuu namoonni utuu kana balleessite kana goote utuu hin jedhin. Maqaa isaanii fa'aa yeroo isaan baasanii yeroo isaan annaawunsi godhaniyyuu yeroo tokko hin dhaga'ama hin argamasi. Dhuguma immoo wanta sanas immoo waan jedhame sanas immoo godhanii. Kan dhuguma immoo waan sana dogoggoraniis
ta'us jiraachuu danda'a. Raawwatee immoo waan ittiin jedhame sana immoo raawwatanii quba kan hin qabne yommuu ta'uu danda'a. Yoo xiqqaa ta'e sababa afurii oltu jira as keessa. Garuu gara waldaadhaa fi isuma silaatii wajjin wal qabsiisee wanta dubbachuu barbaadu. Amantoonni keenya yeroo tokko namoonni keenya amantoota duwwaa miti. Hawaasi keenya waan hin facaasinaamuu barbaadu. Amma fakkeenyaaf waan ittiin dadhabne tokko mucaan guddifne tokko mucaa mana keetti hin galle tokko mucaan nyaachifne itti nuwwifne tokko narree battee bakka keessa deemte kurkursitee nariitu ati. Narraa dhalate kan kooti natu guddise natu nyaachisee natu itti dadhabe natu uwwise natu barsiise mana kootti galaa maaliif waan hin barbaachifne hojjeta jettee reebuu dandeessa. Isayyuu bakkee keessa kurkursitee reebdu mana kee keessatti reebbatta. Waan kana faarfattoota kanarraa gatii kana qabaa waldaan qabu. Dhuguma dhala isaaniiti. Dhuguma nyaachisaniiru. Dhuguma guddisaniiru. Dhuguma obaasaniiru. Akkas gaafa hin jedhu wayyaa nuyi uffannuuf kophee nu keeyyannu miti. Nyaata hafuura. Namicha kana waaqa nutti kenne. Waariyoo waaqayyootu fidee nutti kenne waan ta'eef kallattii qabsiisuu nurra jira. Gaarummaa isaatiif itti galateeffamna. Badiin hojjetuuf immoo itti abaaramna arrabsamna jedhanii yaaduu hin danda'u. Itti gaafatamummaa kana fudhataniiru waldaan kiristaanaa. Kun yoo laalle gituma jirrutti yoo laalle nama isa jajjabaatu wajjin jajjabaatu ofitti qabu malee waldaanii nama humna hin qabne waldaanii barbaadu. Darbee jiraachuu danda'a. Garuu iddoo nuyi arginutti baay'ee isaa argee hin beeku. Garuu macaafni qulqulluun maal jedhee yooma kufeeyyuu gooftaa isaatiif kufeedha. Haa kufu jechuu koo miti. Barbaadamutu irra jira. Gargaaramutu irra jira. Tooratti eeguutu irra jira. Waan inni sa'aatii sanatti namicha sanaaf barbaachisu gochuutu irra jira waldaan. Kan kooti jenna. Kanarraa kan hafe immoo waa'ee namicha sanaa toorumayyuu haasa'uun irra hin jiru. Hamachuun irra hin jiru. Yaabaluun akka goone irraa baduu sirrii miti jettee haasa'uu danda'uun irra hin jiru. Afaan ittiin haasa'amu hin jiru. Kun tooruma namummaati. Ituma isa kana fuudhan taaneyyuu jechuudha. Inni karaa faarfattootaatiin jiru yeroo baay'ee karaa sirrii hin taane irra deemnee gaafa milkoofnu isuma sanatti karaa nutti fakkaata. Amma fakkeenyaaf namni maal jedhee akkan fakkeenya fudhadhe sitti hin beeku. Namni har'a waan barbaade tokko waan namaa barbaade tokko waan sirrii hin taane waan tokko argachuu barbaada kallattiidha wanta sana argachuudhaaf karaa barbaada. Karaa isa mataa isaa sana dhiise achirra yoo karaa gochuu dadhabe karaa kan biraa tooftaa kan biraa uume yoo karaa sanatti milkaa'e isuma inni jalqaba irra ba'e sana karaatti fakkaata. Garuu karaa miti. Karaa maleeti. Maal gochuutu irra jira jedhee yaadaan faarfattoonni keenya kaleessa dheengaddaa adiyyoo akka barbaannetti jiraanneerra karaa barbaanneerra deemneerra ta'a. Karaa nu milkeessuu danda'u ofii keenya sarchi goonetti adeemneerra ta'uu danda'a. Garuu kennaa kan utuu ammam deemuu dhiifne karaa barbaanneerra deemne ayyaanaaf kennaa nuuf kenname kana fuune akka mataa keenya gochuu hin dandeenyu. Eessatti nu deebisa karaansa utuu hin jaallatin gara waldaa kiristaanaatti nu deebisa. Adda jabaattu biyya lafaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos isaan gafa tiksootaa sana bakka buutee lafarra kan jirtu waldaa kiristaanaati. Kanaaf karaan sun eessatti nu deebisa waldaa kiristaanaatti nu deebisa. Faarfattoonni keenya immoo yoo balleessan eekkamamuudhaaf eeyyamamoodha. Alan bulinii kottu mana bulii yoo waldaan jette eeyyamamoodha. Kanan godini kana godhi yoo isaan jette yoo isheen ittiin jechuu dandeessi yoo isheen jette yoo isheen daangaa keessiif daangaa sana keessa jiraachuudhaaf eeyyamamoodha of kennu. Tika sanatti galuu hin barbaadu toora sanarraa deemuu hin barbaadu yoo jette inni kunis gaaffiidha. Nu biras gaaffii jira. Maaliif yoo xinnaatee waggaa 10 yoo adiyyoo deemneerra.
Nama jingale mana deebi'uu fi. Bakka lubbuudhumaan jiraatu karaa barbaadee bahee gala. Jalqaba yoo ilaalte waldaatu waldaadhaa wajjin wal quunnamee tajaajila tokko si affeera yookiis konfiraansii isa ta'u maaliyyuu haa ta'u. Amma garuu toorri sun badeera. Waldaama mataa keenya illee kan hin qabne baay'ee keenyatu jira. Waldaama nu beektu. Waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee dugda keenya duubaa, waa'ee maatii keenyaa wajjin wal qabate hawaasuma keessatti illee jireenya nuyi qabnu sana dhugaa bahuu kan dandeessu waldaa mataa keenya kan qabnu illee muraasa ta'uu dandeenya. Isuma waldaa wajjin iyyuu wal hubachuu. Kun rakkoo mataa isaati. Rakkoo uumneedha malee rakkoo namni kan biraa uume miti.